Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan bakka adda addaa kan jirtan maqaa gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen galateeffamuu nama uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoo isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa fi harmoola keenyaa jedhu hundumaan galateeffamuu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jiru ni beekama. Barumsa kanaan obbolaawwan hordofaa jirtan kutaa darbe kutaa 27ffaadhaan ergaa qulqullichaa Phexros kan lammaffaa ture barannee kan dhaabbanne. Walumaa galatti dhimma kana gudunfinee darbuudhaaf qulqulluun Phexros ergaawwan lama akka barreesse beekuu qabna. Ergaawwan lamaan kun yeroo adda addaatti kan barreeffamanidha. Kan jalqabaa kiristaanota sababa amantaa isaaniidhaaf Yerusaalem keessaa gara Galaatiyaatti gara Qephedooqiyaaf isaan kanatti babbaqatan isaan kanaadhaaf jecha ergaa jajjabina amantaa isaaniitti akka ta'uudhaaf qulqullichi Phexros kan barreessedha. Kan lammaffaa immoo yeroota waggoota muraasaa booda ammas mana hidhaa achuma naannoo Roomaatti hidhamee osoo jiru. Mooticha Neerooniin jechuu kooti. Yeroo kanadha kiristaanota Roomaa keessa jiraatanidhaan namoonni warreen amanii yookiin immoo sobdoonni raajonni sobduun magaala isaanii keessa naanna'uudhaan dhufaatiin lammaffaa kan jirre warreen cubbuu raawwataniidhaaf adabbii warreen gaarummaa raawwataniidhaafis immoo gatii isaanii kan laatu Waaqayyo akka hin jirre akka hin dhufne du'aa ka'uun akka hin jirre. Itti jiru bakka jireenyi dhaloonni dhalootaan bakka darbu'aa dhaloonni dhalootaan darbaa jiraata malee isa isin jettan kun sirrii miti jechuudhaan dubbachaa waan ta'eedhaaf isaan kana hundumaadhaaf deebii kennuudhaaf akkasumas immoo barumsa dursanii baratan cimsanii ittiin qabachuudhaan Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amanuun akka isaan jabaatanii jiraataniif jecha ergaa kana akka isaaniif barreesse ilaalleedha kan dhaabbanne. Guyyaa irraas immoo isumatti fuudhaan egaa kutaa 28ffaadhaan ergaa qulqulluu Yohaannis kan jalqabaa kan ilaalludha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'allee nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan tartiibaa ergaawwanii duukaa bu'ootaa jedhamuudhaan ergaawwan 21 keessaatu 17ffaadhaa kaasee hanga 19ffaatti kan jiru ergaawwan qulqulluu Yohaannisidha. Qulqulluu Yohaannis waliigalatti ergaawwan 3 barreesseera. Ergaawwan 3 kun ergaa Yohaannis isa jalqabaa, ergaa qulqullicha Yohaannis kan lammaffaa fi ergaa qulqullicha Yohaannis kan sadaffaa jedhamanii beekamu. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa kan jalqabaa barannaa jechuudha. Qulqulluu Yohaannis kan jennu Yohaannis abbaa wangeelaa, Yohaannis ilma Zebdiyoos, Yohaannis obboleessa Yaa'aqoob wangeela kan barreesse akkasumas immoo mul'ata kan barreesse isumadha. Innaa seenaa isaa dursinee yeroo wangeela Yohaannis barannu amma ta'e ilaalleerra waan ta'eedhaaf asitti irra deebiidhaan seenaa isaa kaasuun nu barbaachisu kallattiimaan gara ergaa isaatti dabarraa jechuudha. Ergaan kun qulqullichi Yohaannis kiristaanota Eesiyaa keessa jiraachaa turaniidhaaf kan barreessedha. Yaa'u Eesiyaa xiqqoodhaa fi Efesoon naannessee naannoo sanattidha qulqullichi durumas naannoo Haagara Sibkeet yookiin immoo kutaa lallabaa isaa taasifachuudhaan naannoo Efesoon barsaa waan turedhaaf naannooma sana keessa kanneen jiraniidhaaf ergaa kana barreesseera jechuudha. Ergaa kana maaliif barreesse kan jedhu kaayyoo ergichaa haa ilaallu. Egaan qulqulloonni duukaa bu'oonni hundumtuu hidhamaa turani. Qulqullichi Yohaannis illee hidhameera. Ajajaa Dimxiyaanosiin yeroo tokko hidhamee osoo jiruutidha.
ergaa kan akka barreessuudhaaf sababa kan ta'e jechuudha. Sababni isaa maalidhaa? Qulqullichi mana hidhaa keessa osoo jiruutii shakkitoonni aggaaxaamii kana fayyadamuudhaan qulqullichi mana hidhaa keessa jiraachuusaa yeroo beekan akkuma dursinee yeroo barrumaa kan Phexrositti akkuma ilaalle asittis maal godhu magaala keessa naanna'uudhaan kiristaanota irratti barumsa sobaa sirrii kan hin taane barsiisuu jalqabu jechuudha. Barumsa isaanii keessaa muraasni isaan kanadha. Kan jalqabamaa jiran du'aa ka'umsi hin jiru jedhaniiru. Du'aa ka'umsi hin jiru. Beekaa akkasumatti namni du'ee gaafa achumatti hafa malee kana booda du'uun hin jiru. Waaqayyoo cubbuuwwan dubbachuudhaa fi hojjechuutiin raawwannu irratti kan yaadaan raawwannu hin beeku. Lootu sibaat waaqayyoon hin beeku jedhanii makaatti kaasan irraa waaqayyoo kan wallaale hin qabu bakka hin jirre hin jiru. Bakka hundumaa beekuudhaaf wanta hundumaa beekuu waaqayyoo dhiisanii inni kan beeku kan nuti dubbanne fi akkasumas kan nuti hojjenne. Dha malee kan yaadne hin beeku. Bargit cubbuuwwan akkasii kan beeku namadha. Cubbuu nuti dubbachuudhaa fi hojjechuutiin raawwannu beekuu kan danda'u nama nu bira jiru dubbannuudhaaf nuti hojjennu namni bira jiru beekuu danda'a. Yaadaan garuu wanta hojjennu beekuu hin danda'u. እና waaqayyoon amma mataa isaaniitti gadi buusuudhaan lekki bakka sadarkaa namaarra kaa'aniitu namnis wanta ani yaada kootti yaadaa jiru isin hin beektan. Innaa namni wanta namni yaadu wanta hin beekneedhaaf lekki waaqayyos akkuma kanaa lottu sibaat sadarkaa irra kaa'uudhaan waaqayyoodhaan taasisanii kanan beeku amma jechuutti ganumsa kana barsaniiru. Dabalataan illee cuubbaa booda hojiiwwan gaarii kiristaanummaa hojjechuun faayidaa hin qabu. Yaa'onni kun guyyaa irraa sinuma jira bakka tokko tokko darbee yeroo sana eegalee jechuudha agartanii. Har'arraa waggaa 2000 dudduuba deebinee barumsa kana shakkitoonni dubbataniiru. Namni beekaa yoo cuubame mucummaa Sillaasee argateera. Dubbii fayyinaarraa qooddateera. Kana booda fayyeera guutummaamaan kana booda waa tokko hin barbaachisu kan jedhu. Kana barsaniiru kallattii tokkodhaan takka du'a ka'umsi hin jiru takka takka immoo waaqayyoo cubbuuyyuu kanan beeku takka takka immoo asiin cuubbaan gaariidha garuu. Hojii gaarii kiristaanummaa hojjechuun immoo faayidaa hin qabu. Takka takka immoo du'aa ka'umsi mataan isaa hin jiru. Murtiin hin jiru. Jechuudhaan wanta waldhaa kana barsaa turan jechuudha. Qulqullichi Yohaannis bisaanurraa buluuti. Kanaafidha. Namoota kanaaf kan jalqabaa deebii laachuudhaaf. Kan lammaffaa immoo kiristaanonni amantaa isaanii dursanii kan beekaniidhaaf kan itti amanan cimsanii qabatanii akka ittiin jiraataniidhaaf jecha ergaa isaa kana barreesseera. Egaan ergaan isaa kun qabiyyeen isaa maal jennee yommuu ilaallu walumaa galatti boqonnaawwan 5 kan qabudha. Ergaan kun boqonnaawwan 5 kana bakka 4tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1-2 kan jiru kan jalqabaa waa'ee jecha jireenyaati. Jecha jireenyaa jechuun waaqayyo biraatii kan nuuf mul'ate nutis immoo kan agarre isinis immoo isa kanatti amanuudhaan jireenya bara baraa akka argattaniif kan isin waamne jechuudhaan waa'ee jecha jireenyaa dubbataa. Kana booda Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyootti waa'ee amanuu itti fufee ni kaasaa jechuudha. Ittaan immoo cubbuurraa of eeggachuu cubbuurraa fagaachuullee ni kaasaa. Namni erga amanee booda cubbuutti kufuu hin qabu. Cubbuurraatii of eeggachuu qabna. Tarii yoo dogongorree kallattii adda addaadhaan kufne immoo waaqayyo Iyyasuus Kiristoos cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaaf amanamaadha. Akkasumas hafuura qulqulluu ni qabna. Iyyasuus Kiristoos ilmi waaqayyoos immoo cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaaf amanamaadha jedha. Kan jechuun maal jechuudha? Hafuurri qulqulluun yeroo kamiyyuu nu gargaara. Cubbuutti yoo kufne illee deebinee yookaan nu gargaara yookiin gara gaabbiitti nu kakaasa. Gaabbiidhaan yoo dhaabbannu immoo Iyyasuus Kiristoos ilmi waaqayyoo cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaan maalidha? Amanamaadha. Jechuudhaan namni cubbuudhaan yoo kufeyyuu kana booda beekaa ani jireenya kana keessaa ba'eera jedhee akka hin yaadneedhaaf hafuurri qulqulluun kaka'umsa kenna. Gaabbii ni galcha. Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyoo cubbuu keenya nuuf dhiisa jechuudhaan kana haala kanaatiin ibseera. Itti aansuudhaanis immoo waa'ee masii sobaa ni kaasa. Masii sobaa jechuun Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyoo jedhee kan hin fudhanneedhaaf kana kan barsiisu eenyumtu masii sobaa jechuudhaan qulqullichi kaaseera. Innaa masiin sobaa kun duras warreen barumsa akkasii barsan kun duris hin jiru.
ammas immoo isin keessa jiru. Isaan kun jireenya bara baraarraa kan adda baay'ee waan ta'eedhaaf isaan irraa laatee of eeggadhaa kan jedhudha. Innaa eenyuyyuu barumsa kana fidee kan dhufu yoo ta'e inni kun mas sobaadhaan salphaadhumatti. Eenyu? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa namni barumsa kana qabatee hin dhufne masii sobaadhaa jechuudhaan kaasa. Boqonnaa sadaffaatti immoo waa'ee jaalala Waaqayyoodhaa fi akkasumas wal jaallachuu. Waaqayyo hammam akka inni nu jaallate cubbuu keessatti kufnee osoo jirru tokkicha ilma isaa nuuf ergeetu maal taasise cubbuu sana keessaa nu kaasuudhaan gara jireenya bara baraatti nu dabale. Kanaafuu namni jaalala Waaqayyoo kana qabaatee mataa isaadhaan Waaqayyoodhaan nan jaalladha kan jedhudhaa fi obboleessaa immoo kan jibbu yoo ta'e nafsa gadaayinoo lubbuu kan ajjeesedha. Maaliidhaaf obboleessa isaa yookiin obboleettii isaa yookiin obboleessa ishee yookiin obboleettii ishee nu cinaa kanneen jiran osoo hin jaallatin ijaan arguu kan hin dandeenye Waaqayyoodhaan nan jaalladha jechuun kunis sobadha jechuudhaan kaasa qulqullicha. Ergichi guutummaatti waa'ee jaalalaadhaan baay'eetti guutaadha. Boqonnaan afuraffaan mataan isaa waa'ee kanaa of keessaa qaba jaalala jechuudha. Jaalala qabxiin inni guddaan keessatti argannu wal jaallachuudha. Waaqayyoodhaan hin jaallannaa jechuu keenyaan dura wal jaallachuudha. Maaliidhaaf osoo asii wal hin jaallatin warra wal agarru wajjiraan jiraannu osoo wal hin jaallatin dabarree ijaan arguu kan hin dandeenye Waaqayyoodhaan ni jaallanna jechuun inni kun of sossobuudha jechuudhaan kaasa qulqullichi Yohaannis. Boqonnaa afuraffaatti waa'ee hafuurota adda baasuus ni kaasa. Jechuun hafuurota adda baasu jechuun hafuurri kamiyyuu kallattiidhaan kan Waaqayyoo miti. Innaa hafuuronni garamii akka isaan ta'an sirriitti ilaalaa, xiinxalaatii ilaalaa kan Waaqayyoodhaaf kan diiyaabiloos waan ta'aniif jechuudhaan kaasa. Yaa ganumsa yeroo sanaa dukara wal qabsee kan hin dubbatu Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoodha kan jedhu hafuurri kun kan Waaqayyoo jechuudhaan kaasa. Bargit Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa hafuurri dubbatu hafuura qulqulluudha malee kan biraa miti. Akka guyyaa irraatti miti. Iyyasuus Kiristoos mataan isaas akkamii kan jedhamu adda baafamuu qaba kan jalqabaa. Maaliif guyyaa irraa Iyyasuus kanneen jedhaman wantoonni baay'ee waan jiran jechuudha. Barumsa yeroo sanaadhaan qulqullichi kan kaase garuu Iyyasuus Kiristoosiin gara garumsaatti waan dhufaniidhaaf Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo jedhanii warreen dhufan hundumtuu hafuurri akkasii kun hafuura Waaqayyooti. Kanarraa kan ka'e garuu kan adda kan ta'e garuu hafuura maaliiti? Kan sirrii kan hin taanedha jechuudhaan kana kaaseera. Akkasumas Waaqayyo irraa dhalachuu kanas dabalee kaasa. Kan hin taane boqonnaa shanaffaatti waa'ee addunyaa mo'uu, addunyaa namni kan mo'u jireenya foonummaadhaan yeroo jiraannutti wantoonni fedhiiwwan baay'een ni jiraatu. Fedhiiwwan kana hundumaa mo'uu jechuudha addunyaa mo'uu jechuun salphaadhumatti. Dursee maal jedheera? Addunyaanis ni darbaa, fedhiiwwan isaas hin darbaa. Namni garuu jireenya bara baraatii qaba. Fedha Waaqayyoo kan raawwatu jechuudha. Addunyaas hin darbaa, fedhiiwwan isaas hin darbu. Fedha Waaqayyoo kan raawwatu garuu maadha? Bara baraaf jiraata. Kana ilaaluudhaan addunyaa mo'uu jechuudha. Addunyaa mo'uun nuti addunyaa keessa jiraachuu qabna malee addunyaan nu keessa jiraachuu hin qabu jechuudha salphaadhumatti. Maaliif? Gooftaan keenya illee dursee wangeela Yohaannis boqonnaa 17 waa'ee duukaa bu'aasaadhaaf jedhee kadhannaa yeroo taasisu kan dubbateera. Addunyaa irraa akka isaan adda baay'eedhaaf osoo hin taane addunyaa mara jiraatanii qajeelummaa akka isaan qabaatanidha. Maaliif kiristaanni tokko addunyaa mo'uu kan qabu addunyaa keessaa ba'ee miti. Addunyaa keessa jiraate addunyaan sun akka isa keessa hin jiraanne taasisuudha. Innaas haala kanaadha. Kan xumuramu waa'ee Waaqayyoodhaan beekuus kaasuudhaan asumatti boqonnaa shanaffaa dhaanni raawwataa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ergaan kun qulqullichi Yohaannis kan jalqabaa taasisuudhaan kan inni barreesse kun baay'inaan kan inni qabatu waa'ee jaalalaadha. Waa'ee jaalalaadha. Asirraa dhugaadha wanta guddaa tokko ni hubanna. Qulqullichi kun dursee duukaa bu'aa gooftaa keenyaa yeroo ta'u obboleessa isaa Yaa'aqoob wajjirraan gooftaan keenya maqaa tokko isaaniif baaseera. Maal jedhee? Bo'aan ergis jechuudhaan isaan moggaaseera. Bo'aan ergis jechuun ijoollee qaqawwee jechuudha. Ijoollee qaqawwee maaliidhaaf jedhee yeroo tokko gooftaan keenya Samaariyaa keessa osoo darbaa jiruuti. Namoonni Samaariyaa isan simannu yeroo isaan jedhan baay'ee aare qulqullichi Yohaannisiif qulqulluun Yaa'aqoob baay'ee aaruudhaan qinaatii yookiin hinaaffaa hafuuraadhaan maal jedhu gooftaa keenyaadhaan yaa gooftaa yaa barsiisaa
ibiddi samiirraatii gad bu'ee jaroota kan akka gubuudhaaf ni eeyyamtaadhaniitu amma kanaatti akka jarreen sun akka isaan badaniidhaaf kana dubbataniiru. Innaa gooftaan keenya achumatti isaan akeekkachiise. Waggoota ta'an hundumaa immoo jaalala isaan barsiise. Innaa kana booda yeroo sana namni akkas jedhee namni haala kanaatiin saboonni akka isaan badaniidhaaf ibidda sirraa bu'u kan jedhe amma garuu haala kanaatiin dhimma jaalalaa ba'uudhaanis haala addaatiin kan barreessannaa jaalalli takkaatti kan argamu kan taane bo'uun asirraatti hubachuun ni danda'ama. Jaalala argachuudhaaf sagaleen waaqayyo kan nutti dubbatu kana hundumaa bira ga'uudhaaf maal gochuuti qabna? Guyyaa guyyaatti jireenyi keenya yeroo jiraachaa deemnu waa tokkorraa gara waa tokkootti tarkaanfachaa. Waa tokkorraatii gara waa tokkootti tarkaanfachaa isteeppii maan guddisaa dhufnee sadarkaa jaalala kana kan geenyudha malee wantoonni akkas sagalee waaqayyoodhaan dubbataman kun beekanii dhimma jaalala kan wal qabatu kun namoonni baay'een seeronni kun namootaaf kan hin danda'amnedha. Yeroo isaan itti wanta mul'atuudhaaf hinuma danda'amu. Hin danda'amu garuu maal barbaada? Mallamaamee sirriitti yeroo hundumaa shaakaluu barbaada. Hundi keenya amma sana keessa hin jirru beekamaadha. Amma waan qulqullichi kumasitti kan dubbatu kana jaalala akkasii ani beeka ani mataa kootii hin qabu. Annaa garuu maal gochuu dandeenya? Isteeppiidha. Keessa argachuu hin dandeenya. Isumarraayyuu barreessaa amma kana qulqullicha Yohaannis irraa kan agarru kanumadha salphaadhumatti. Isteeppii keessa deemuudhaan hin taasisnanna. Nam tokko kiristaanummaa keessatti kan guddatu abbootonni keenya. Takka amatti wantoota amma dhagee kana hundumaa takkaatti hojiitti jijjiiruudhaan osoo hin taane yeroodhaa yerootti guddachaa dhufuudhaan bira ga'amuu kan danda'amudha. Inni argaan kun waa'ee jaalalaa haala addaatiin kan kaasudha. Walii keenya wal jaallachuu waaqayyoodhaan jaallachuu sirriitti addatti kan kaasudha. Inni salphaatti kana fakkaataa kan itti aanu ergaa qulqullicha kanaa kan lammaffaati. Sammuu kutaattaanuun qabannee kan deebinu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.